kaleessa maal keessa akka turre ka beeku, har'a maal keessa akka jirrus kan hubatu, boru maal akka Oromoon ta'uuf deemus tolchee beekuu danda'a. Gaafa TPLFin biyya keenya olaantummaan saba keenya cunqursitee gabroonfattee ajjeesaa dhiitaa turte san obbo Jawahar Mohammad qeerroo fi qarree qindeesse laaptooppii takka qofaan warra taankiif baankii qabu buqqise. Carraa argametti oppodiyoo ummata Oromootiif naatoo takka hin qabne aangoomse. Kun haqa jiru eenyumtu haalus hin danda'u. Har'a warra carraa argamee qabsoo godhame keessatti Jawahar wajjin suuraa ka'etu suuraa saniin Jawaharitti duula. Jawahar qabsoo Oromoo keessatti nama akka leencaatti dalagee halkanii fi guyyaa qooda leencaa qabudha. Kana eenyumtu diinnis tahee firri tolchee beeka. Warri har'a dantaa keessaniif kaaree 200 yookaan immoo dantaa xixiqqoof haqa isaa dabsitanii waan inni godhe dabsitanii olola dharaatiin ajandaa kijibaatiin ergama biltsiginnaatiin irratti duultan boru salphinni keessan hafan qabu. Icciitiin isin beeytan kan saba kanaaf kennuu dandeettan tokkochi yoo ka jiraatu taate suuraa isa wajjin ka'uu qofa. Akka waan qabsooftee, akka waan qaamaa itti miidhamtee, akka waan ija itti dhabdee lubbuu kee itti dhabdetti har'a as baatee yoo Jawahar xiqqeessitu xiqqeenyi mataa keetiif malee isaaf miti. An kana kan jedhu dhugaadhaa fi dhugaa haqa jiruu fi hayti jirtu kanamuu beeku. Qoonni inni Oromoodhaaf gumaache qooda jabaadha. Qooda qabsaawan saba ofiitiif gumaachee jira. Ergama kijibaa ka ragaa tokko ittiin qabne, ka dhugaa takka ittiin qabne Jawahar Mohammad faannoo wajjin hidhata qaba jettanii warra kijibdan ragaa takkatti gabbaaftanii saba kanaaf ibsuu hin dandeettan. Mootummaa Shaabiyaa wajjin hidhata qaba warra jettanis akkasuma. Kun sodaa biltsiginnaan murna kanarraa qabdurraa kan ka'e maqa balleessii fi sodaa Jawahar irraa qabduuf olola dharaatiin maqaa isa xureessiti. Jawahar nama yeroo jalqabaatiif gaafa namni sodaatu sanuyyuu ani Oromoodha, I am Oromo first jedhee miidiyaa addunyaa fuula duratti bahee dubbateedha. Akeeka galii siyaasaa isaatiin har'a sodaan murni biyya bulchu qabaatus kaayoo diina wajjin hidhatee kaayoo diina wajjin hariiroo uumee wajjin shubbisu hin qabu. Arguufis jirtu. Murni tokko mootummaa Oromoo kuffisuuf jedha. Mootummaan amma jiru abbaan fedhe jaalatee kan fedhe jibbee mootummaa biltsiginnaati malee mootummaa Oromooti innuu ofiin hin jenne. Warra faarsee bulaa fi dantaan isaa itti jirtutu isa kana jedha. Kanaaf kan itti qabsaawanis kan kuffisuuf yookaan immoo sirna kana jijjiiruuf godhamuufis sirna malee mootummaa Oromoon ofii isaatii bakka buufate hin qabu. Isuma kaleessa isa dhiitaa ture diina wajjin. Isuma kaleessa sirna bulchiinsa wayyaanee wajjin Oromoo dhiitetu carraa argametti ol ba'e. Dhugaan jiru kana.
warri Oromoof qabsoo bara dheeraa godhee jireenya isaa itti dhabee qabsaa'eeyyu har'a kabajan arganne, waan biroo haafuu kabajan arganne. Ummanni Oromoo kabajan arganne. Oromoon yeroo ammaa kana lafa dhabaa jira, namas dhabaa jira, ajjeefamaa jira, du'aa jira. Mootummaan Oromoo ka uummata Oromootiif yaadu barbaanna. Mootummaa Oromoo ka uummata Oromootiif, ka Oromiyaaf, daangaalee hundaaf yaadee ummanni kun qomoo kiyya jedhee hammatu isa santu mootummaa Oromoo ta'a. Mootummaa Oromoo kan qaama isaa, obboleessa isaa wajjiin hin araaramne, kan qaama kaleessa waliin dalagaa ture wajjiin araaramu, ka dhiigummaa hin qabne, ka firummaa hin qabne, isa kanaan mootummaa Oromooti jennee Oromummaa eenyumtuu silaa namarraan fuudhu uumaadha jechuus hin dandeenye. Kanaaf ololli dharaa bakka tokkoon ga'u mee warri kijiba dharaatiin Jawharitti duultan bilisiginnaa deeggaruun mirga keessan. Bilisiginnaa deeggaruuf immoo dirqama Jawhariin arrabsuu hin qabdu. Mirga keeti, waan barbaadde deeggaruun mirga keeti. Immoo bilisiginnaa deeggara jettee qabsaa'ota Oromoo xiqqeessa yoo jette ofii xiqqaatta. Booddeen kee salphinuma siin jedha.